Okay. What's up, what's up, what's up, what's up? Ummato jirtanii sobduu jaati maaliif sobe moo anaasi sobe moo siitiif sobe rabbiin afaansi kannee afata si dhoorkeeti ittiin hin dubbattuuti አትበላበት አትናገርበት አትጋገርበት እንዴ ምን ነካ አይ አኒቲን ዱበዳ በረፋ ከያ አንሲ ለቂምሳ nanda bartuqo keessa haya akkami jirtan ilmaan oromoodha isin hundinuu fayyima qabdani baga nagaan jiraattan baga guyyaa kana as eedan isinin jenna hundaafuu waan takka takka jechuu feena rakkoo oromoon qabdurraa hidubbanna rakkoo oromoon qabdurraa hidubbanna miidiyaan keenyaas rakkoo ni qaba rakkoo isaati sirraa dubbanna maaliif akkanumatti fiiguu odoon tahin maaltu silaa godhamuu qaba waan takka takka irraa dubbachuudha qabna hiriirri hoo akkamitti bahamuu qaba kanaas irraa dubbachuu qabna jechuudha gartanii kanaas irraa dubbachuudha qabna wal qaanfachuu no hin jiru arra joharfaa mana hidhaatti gaafachuudhaaf ummata lamaatiitu deeme warra lama gartanii hogganootaa fi ustaaza tokkootiitu deeme amma waan kana hoggalaaltu wanni kun fuula ummata fuula lama qabuutu warreen mana hidhaadhaa jiru san gaafachuudhaa dhaqee jechuudha gartanii kuni dogoggora ani silaa akka yaada kiyyaatitti akka nam tokkootitti yookaan akka kiyyatti wanni nin ani fedhu warri silaa mana hidhaa sanitti kana boodaan itti isinii deebi'a maaliif jennaan dogoggora tokko arkeeti dogoggora OMN tokko arkeetiin kana uffadhee dhufe maaliif namni keenya hoggaa maraate yookaan hoggaa maraatuun isa qabdee waan hin jirre godha tanaan oromoo faa burjaajeessa saniifin deebisaa kan nuudhaa dhufe maaltu jira ummatoo waan silaa asirra wanni jaamaatitti waan takka takka dubbachuudha qabna keessattuu qaama mootummaadhaatitti kan dhihaatu yookaan rabbii gaditti kan mootummatti dhihaatu warreen silaa abbootiilee amantiidhaa ta kiristaanaa haa taatu ta muslimaa haa taatu isaan kanaatiitu mootummaadhaatti dhihaata baabu salaam jennaan isaan kanaan isni gale isaan kuni baabu salaam jennaan ammoo deebisaan nuti arkanne akka oromoodhaatitti yookaan akka hawaasaatitti yookaan deebisaan namni tokko arkachuu qabu deebisaa akka eenyu ustaad maarreen barreessee sanii miti deebisaa san kan kanne eenyu mootummaadhaatiitu kannee barummataaf namni deebisaa san kanne mootummaadha malee ustaazichaa miti mootummaadhaatiitu nama san keessaan dubbate isni haa galtu si galte yeroo hunda nama tokko keessaan akka namni nama keessaan dubbatu beekuu danda'uudha qabdan dirqama turjumaana isin hin barbaachisu si gale oromoo taateeti gaa
oromoo tanaatiitu afaan oromoodhaatitti siiqa. Fakkeenya ummanni Ameerikaa jiru rakkoo oromoodhaa tana faranjiidhaatti himuu dhiisaniiti achirraa Ameerikaarraa afaan oromootiin siif haasawa. Because he never know English. Hin beeku Ingiliffaa jechuudha. Kana immoo biyya san keessa jiru akkaataa Ingiliffaatti dubbatan hin beeku. Isin galee waan san hin beeneef achi dhaqee wanni ija Jimmaa Aggaaroo arraba akkanaa kana dhiisi. Nuti akka Harargeedhaatitti arraba akkanaa kana hin dubbannu. Isin waan badoo taataniif salamaa fi maarree kana wanni maasoytaniif amma baabura irraa buute amma biyya namaa kana dhufte kanaaf jecha akkanaa kana fayyadamte yaa ibn al-badaw. Nama badaw amma biyya irraa dhufe yookaan baadiyyaa keessaa dhufeetitu arraba akkanaa kana fayyadama. Maarree haadha keetii minaamin maarree haadha keetii warri jiru isin ummata akkanaati. Isin gartee isin warreen baaba badawaa keessaa as baatan isiniititu jecha akkanaa kana fayyadama. Malee nuumiti. Isin galee so gama dubbiidhaa deebina kanneen nurraa dhiisaa bocoloota kana nurraa dhiisaa. Wanni dubbannu wanni laaluu qabdan joollee teenya. Warri silaa Jawaar faa dhaqee gaafachuudha deemuu qabu hogganootaa miti. Kan akka Leencoo faadhaa miti. Isin galee kan akka Leencoodhaa sun mana hidhaadhaa san dhaqee ummata san gaafachuu jechuun daranuu akka namni sukkaaree waan biroo keessa seenu godhu jechuudha. Okay? Waan biroo keessa akka namni seenu godhu jechuudha. Isin galee namni bar yoo fakkeenya ulamaa'ota sheekotaa fi kana arke yoo ummata kanaatii fi kana arke maali laata laabeetillee taatu wanni dhagodha dhiisaa ummata tokko niin baasa. Ummata miskiina tokko garteemi ummata qalbii miskiina maaliif ammaan tana dhufan yaasiin maali hottobe ilmoo haati miskiina rakkata huta an dirqama ganta keessii faarsuun qabu an baklaawaadha. Zaahiriin sitti hima likkiidhaan sitti hima. Sii gale hoggana kee abbaa keessiif hin faarsuan. Abbaa kee jallaadhaan jaan laangareedhaan jaan deemuu hin beekuun siin jaa sittiin hima zaahir taa'ee si wajjin hin faarsuan. Sii gale isin warra wal faarsuutiitu sadarkaa kanaan wal afe wal faarsuu keessan walitti kijibuu keessan wal dhodhoysuu keessan gartee miidiyaan OMN ijaa fi gurra keenya jechuu keessan hayyoottan keenya hudduu teenya jechuu keessaniitiitu as isin afe. Okay? Rakkoon Jawaar faan hidhamanii maalii hin beeytanii barsin? Jawaar faan maaliif hidhamanii hin beeytan? Okay? Somali أحسن منك يا قرع. Somali كيسا Somali يا بر سيقال لال نمني ني دوغورا يس ني دوغورا Jawaar faan dogoggorani dogoggoran qabsoo oromoo dha dhiiga qeeroo dha tan oppiidiyoon ajjeeste dhiiga qeeroo saniini oppiidiyoodhaatti galanii oppiidiyoodhaatti kannanii biyya san keessa ol deebi'an. Si galee waan qabsoon sun isaan harkaa fuudhamteef ummatatti akkamitti as baanaadha turiis ni jirti beeki. Si galee inumaatu waan tanaan ummatatti as bahurra nuti qaama keenyaanuu ifmaanuu dhabamuutu irra wayyaa kaja'uutu achi isaan achi keessatti hambise. Oromoodhaaf hin galuga. Oromoon hoogganni keenya nurraa hidhame maarreen keenya nurraa hidhamee jira. Isini dhiifnee jira namni ilmi namaa hidogoggoraa jettee nama kee hayyicha keessan keessaa baafachuu danda'u qabda turte. Booyuudhaa miti. Idiot. Yookaan profaayila isaa kaayattee fiiguudhaa miti. Yookaan uummata badawoota tokko OMN irra fiddanii guyyaa keessaa hirriiba irraa kaastanii Oromoo har'a kayyiti hiriira bahiidhaa miti. Maan littaas wajjino. Wasahoota hunda. Miskiina ilmaan Oromoodhaa qeeroo lafarraa fixuudhaaf warra hidhatee ka'e jechuudha warra OMN dha uummanni jaamaan kun. Namni pilaana if dura baasa. Okay? Safe planning waan jaamaatii jira. Waan san if dura baasa. Ji'a 2 3 4 if dura baasa jechuudha. Si galee? Ganama kanaan arte miidiyaa OMN irratti haa Oromoo hiriira bahaadha. Eessatti sanuu 4 kiiloo fuula duratti gullata. Yalaan abuuk. Si galee? 4 kiiloo fuula duratti. San godhuudhaaf pilaana akkasii san kaayuudhaaf garteeni
ji'a lamaa fi sadii irratti hojjechuu qabdan turtan hayyootan fiddanii nuti wanni awwal aloodhaa OMN bikka OMN dhaasan haa qabatu isinin jennuuf maaliifi isinirraa dantaa qabaannee odoo hin ta'in namni kun dandeettii ni qaba kolkolee OMN irra fiidu profeesaraa fi isqeelii fi eenyu bineensii afaan amaaraa madeen dubbane tokko kawaayee finfinnee irraa dubbatu tokko ummata akkanaa kanarra awwal aloodhaa dandeettii jabduudha qabaa kanaaf warreen OMN dha dhiisaa gandummaadha dhiisaa firummaa tan ganta keessaa san dhiisa ati akka oromoodhaatitti yaada waan oromoon feetu hojjedha miidiyaan oromoo haashuruuf kaa'u garteemi miidiyaan oromoo haashuruuf kaa'u awwal aloo fidaa achira nuu kaaya wanni jennuuf feeneetii miti isin garuu baaraga keessa gaafa baareedanii gaafa wanni jajjabduun isinitti dhufte awwal aloodhaa fiddanii duqqu gootan namni kun okki amma dhufe nama kana amma fiddee rakkoo ammaan tana uumamte akkamitti siifaa hiiku okay achirraan ammaa isin qaanfattaniiti yeroo rakkatan namicha reenjara uffatee madbu tokko ashihuun rooket tokko ashihuun wallee wanni keessa ta'an se'an nama akkana uffatee taa'u achirraa leebii nuuna hixan eenyutti shawwaduudhaafi sanuu bara uffatee reenjara uffatee taa'a bara miidiyaa keessaan dha'uudhaa deemtammoo achiin dhooytanii qilinxoosan wali bantanii ummata gayyaasuudhaa deemtammoo yaakin taphatina OMN taphatina ummatattiin taphatina nuti isin beeynaati okay nuti isin beeyna nuti khijibdan nuti gaafa rakkattan waan akkasiitiin hin deddeemina hojjattan taanaan ummata hojjatu hayyuu ummata hojjatu asbaasaatii nuu kaaya kolkolee afaan hin qabne waa takkallee hin qabne barumsa hin qabne hunda fiddanii miidiyaadhaan rakkisina okay nama oromoodhaan nama akka oromoodhaan hojjatu feena nuti wanni isin jennuuf maali wanni kan hin qaanfanne isinitti himnuuf maali akkaataa itti qabsoon itti deemtu ni beena nuti okay isinuma kanaatiitu akka ummanni hin baane feetan akka ummanni hin baane waan feetaniif kitaaba kanaan deemtan isin wanni isin amma deemtaniif Jawaarfaa maneedhaati irraa isa akka hin baaneef wanni deemtaniif wanni malleen coodhaa fi kana bikkitoosan akka isaan dhaqan godheef isinuma kanaa keessaahi ummanni isaan sanii wal quba qabu jira leencoon maal achi godha warreen silaa leencoodhatti hidhaadhaa warreen silaa mootummatti ol hidhaadhaa maal achi godhan isaan bar diinaa bar isaan sun warreen mana hidhaatiif diina ta'uu ni beektamoo hin beektan ni beektanimi warri silaa Jawaarfaa dhaqee isaan irra kufee gaafatee garteemi wanni tun suutatti yattee furamtiiti obboleeyyan keenya nyaadhaa hayyootan keenya nyaadhaati dhugaa jee ummata kana gaabbu godhu ustaazotaa fi yookaanum sheekota yookaanum luboota yookaanum qeessota gartani ammoo wanni ustaad eenyu nuuruu keessaan as baate deebisaa mootummaan kannite afaan beenuun isin kadhanne diddan ammoo waan birootii kan jedhu suni mootummaadhaatiitu deebisaa san kanne believe or not isin gale garuu jawwee ani dhaamsaan si dhaaman malee Jawaar Mohammad nama ilmoosaa jaalatuutiitu ummata jaalata yo ilmootee jaalatte ummata bal'aa saba Oromoo saba miliyoona meeqaan lakkaa'amu kana jaalachuu dandeessa si gale ati bilaashitti duute ilmooteetiifis hin taane Oromoodhaaf illee hin taatu jechuudha namni ilmoosaatiif hin taane Oromoo miliyoona meeqaaf illee hin ta'u bikkallee bu'uu dandeessu let me tell you asitti ummanni keenya kawaa hin beene kun Jawaar goota keenya hayyuu keenya siinaa jedhu goota jechuun nama hidhannoodhaan deemu kan akka jaalmaaroodha believe or not
nama hidhannoodhaan deemu qofa goota jennaan kan akka jaalmaaroodha. Silaa Jawhar nama aqlii qabu silaa ta'e gaafa wanni hundinuu harkarraa fuudhamte walitti qabateeti darsara isaa walitti qabateeti kara jaalmaaroodhaa dammarama ture gaara seenuu qaba ture. Sigale gaara seenuu qaba ture Jawhar Mohammed tashawwudu ala bakka sigalemi hishawwadame achitti dubbiin akka isin teessanii wal faarsitan kanaa miti. Akka isin teessanii hayyuu keenya maarree keenya jettan kanaa miti. Hayyuu jechuun nama kilaashiin deemu bara. Goota jechuun nama kilaashiin deemu bara. Goota jechuun nama qoma isaa tana rasaasaa kanneen deemu bara. Nama OPDO yeroo meeqa du'e maarree jettee BBC hundaan isaa TV hundaan miidiyaa Itoophiyaan qabdu hundaan gabaasaa tureen irraa hiban jaalmaaroon ila ammaa nama lubbuudhaan jiru inni kun kan akkanaatiini goota jaama sigale goota jechuun nama akkanaati nama isinii wajjin firooma hin qabu ani Itoophiyaawi miti ani Oromoodha jee nama falmatee taa'u jiru kan akka jaalmaaroo kana malee kanneen from Oromo first to Ethiopian first exchange warreef godhe kanaa miti jechuudha. Kanneen warra exchange if godhe Jawhar faan amma kara Oromo first irraa kara Ethiopian first itti warra dhufe jechuudha. Warra dhiiga qeeroodhaa san kabiqqee ittiin godhin kagumaan isaa hin kafalaminiif OPDO ilmaan Oromoodhaa waggaa 27 guutuu ajjeesaa turte kana malee ajjeesaa jirutti fuudhanii geessan. Sigale isin san hunda ka hin gaafatin maaliif onni kanaa kun taate ka hin jeeyin asuma teessee kolkoleen badawni hundinuu abalu goota kiyyaa eessa qabsa namni eessa qabsawan himiga isin barin qaanfattanii goota jechuun kan akka jaalmaaroodhaati. Okay? Yoo aannan kun adiidhaati jaanii kalarrasaa isinitti agarsiisan malee isinin qaanfattaniiti kuni gurraachaa jee warra dukkana keessa dhaabbatee nama agarsiisu barbooise. Okay? Zaahiriin isinitti hima maaliif warri silaa haa balleessanii haa wanni ja'anii Jawhar faan badii isaanii arkaniiti achumatti bikkuma san teenyii achumatti dhabamne irra nu wayyaadhaa kajoo fudhatan. Maaliif ree akkamitti Oromoodhatti as bahan? Akkamitti Oromoodhatti as bahan? Sigale kuni conclusion akka jedha. Maaliif akkaataa isaan itti jiran kana hoggaanni asii achi ilaalu wanni Jawhar faan nyaata as didanii asumatti duunee asumatti hafnaa wanni jaaniif waan isaanii badii isaanii san arkaniiti. Isin garuu booyu odoo hin taane boochanii diina fi gammachiisu odoo hin taane kolkoleen ummanni hoottaa hidhadhaa gaafa namni isin jee ustanii tatteessan warreen profaayilaa kaayateetuma tatteessu ummata dhama'a gandaa fi gosaa yaaddu hoolayyiin ifi miidiyaa akka wanni dhaatitti hidhattee teessuun dhamaatuun hundinuu arraan tana booyuu dhiisi adawwii fittiin gammachiisin isin duraanuu adawwiidhaati. Deemaati hidhadhaa. Deemaa furmaata buusa. Okay? Deemaati furmaata buusa isin arrabaa fi balaa qalaa malee faayidaa hin qabdan. We know you. Mata dhamaadha baktiidha isiniiti. Hoolayyiidha isin. Namicha OMN jechuun TV reefkaatiin isinin ja'an malee TV waa takkallee keessa hin jirre. Nama baaraga keessa namicha reenjara hunoolaal kan uffatee kan uffisee namni eenyu shawwatuudhaaf itti boyse nuti bada isinirra waa beeknaa bara. Okay? Nuti waan isin nyaatanii udaanuudhaa deemtan beekna nuti. Okay? Isin ammoo yeroo rakkataniirraa namicha isa yeroo 3 moo 4 fidan namicha reenjara uffatee usee taa'u san. Okay? Kana fiddanii OMN irra nuu qeessan. Isinitti nafne OMN waa numaatu as
achi keessa teessinumaatu rooketaan haa ta'u maaliin haa ta'u madfiidhaan haa ta'u akka nama waa godhuu dandeessu takkatti. Ish ummata akkami ummata dhama'a. Aboo TV ittiin hojjechuu hin beeytanii irraayis waa dabarsuu hin beeytanii warra waa dabarsuu beekutti kannaa isin hin jennee jirraa bara. Zaayir isinitti mudhatti jirra. Isin akka feetanitti wal dhoysa. Ummata dhamaa ta'uu keessan isinitti himaa jirra. Isin warra profaayila kaajeetuma deemu malee warra Oromoodhaaf hojjetuu miti. Akka Oromoon qabsooytullee hin feetan. Ammallee OMN bar ummata bar TV bar ummataan hidhadhaa hin jenne bar. Ammallee bar isinitti himnaa bar. Garuu OMN wanni inni isinii dabarsaa jiru akkaataa isin itti boochan. Akkaataa isin itti footoo Jawaadii fi kana kaayattan malee waa takka TV reef kaanaatitu isiniin jaan malee. Kaleessa rakkattaniiti awwal aloodhaa fiddan. Awwal aloodhaatiin malee TV'n. Silaa namni bikkasanii malee awwal alooti malee rooboota Farhaan Abdusalaamii fi hoolayyii achirra tetteessanii bobaa keessan jalattiin deddeemtan tanneenii miti kolkole. Okay. Kan bikkasanii malee awwal aloodhaati. Kabaraten feetan re isin warreen hin baratin kuni nama baraten feetan. Ummata akkanaati jechuudha. Ganama kana immoo OMN irra maal jettan hiriirri 4 kiiloo cinatti bahamuudha qabaa. Pilaanii gootee jetta amma dura waa'ee kanaarti irratti pilaanii gootanii jettani. Namni bar pilaana godhu waan akkanaa kana jechuudhaaf Oromoo naannoo hundaatitti waan kana himuu qabdan turtan. Harargee keessa Awwadaa Jijjiga maarree keessa hiriira bahuudhaa miti. Arsii keessa hiriira bahuudhaa miti. Baale keessa hiriira bahuudhaa miti. Okay? Wallagga waa'ee keessanuu quban qabu kolkoloo ta'e. Wallagga hidhatee jira waa'ee keessan quban qabu. Ummata reefkaa isin reefkaati. Isin kolkoleedhaati. Warra footoodhaan deemu isinii. Warra TV ijaabi gurra keenya jee deemu isin ummata bal'aadha. Wallagga waa'ee keessan quban qabu. Hidhatee ummata taa'ee wanni ta'uu jiru. Abiyyifaan akkanaa ja'anii kara wallaggaa san waliin laalan. Hangaasaan bulguu fi taayyeedhaa fi kun kan akka Mustafaa Jaarraadha mee isaantu dhiiraati. Isaantu dhiiraa warra qofa uffate irraa tokko mee isaantu dhiiraa kara wallaggaa deemani. Mee isaantu dhiiraa dhugatti. Mee wallaggaa deemanii gaa. Takkittiin isin deemtu. Kamaal galchuu waraabeesii isin goota keenya jettanii faarsaa ooltan kunis mee isaatu dhiiraa wallaggaa dhaqu hin dhaqu. Garuu diriyaa fi googaraa uffatee Harargee fi Baalee fi Arsii jidduu roteeshina madalaguu beeka. Isin galee waan akkasiiti jechuudha. Isin hoolayyiidha ammallee isinitti himna isin badawa. Badoonni akkaataa itti Oromoon itti hidhattu hin beeytu. Footoo kaayattee booyuu dhabeeti. Dubbii sanii miti. Nama hidhatee hidhannoodhaa fi kana hin qabneen gootan je'in. Warra mana hidhaa jiruun goota hin jaamu. Goota jechuun kan akka jaalmaarooti. San goota jechuun isa sanfaadha. Isin galee Abiyyiin illee bargaa isin gootanii jettanii bara. Namicha kophee haxaa'u ture. Namicha kaalsii dhiquu ture. Namicha buna qicuu ture. Barsaniin illee gootanii jettanii bara isin amma ijoolleen Jimmaa afaan hoolajjiin uummanni funyaan hin dubbatu huni. Isin warreen funyaan hin dubbatu huni bargaa isin faan hin kaanfattanii bargaa isin amma Abiyyiin gootanii jetti bara. Keessattuu beerran keessan beerran afaan isaanii akkana azzoodhaa hun imma Abiyyi goota keenyaa jetti bara. Beerran hoggaa afaan asiibantu kajalaattis walqixa banamu kun naachi Abiyyi gootaa jetti barteesse. Beerran akkanaa kun sila afaan akkanaa afaan isaanii sanuu afaan isaanii nama liqimsu akkanatti sila Facebook irratti ol ba'uun qabdu ture.
isinii gala ammoo wanni arraan tana godhame geema jechuudha beekaati ummata walitti ida'anii ustaaza tokkoo fi warreen hoogganoota walitti ida'anii geessan jechuudha sila ustaazotaa fi yookaanum qeessota yookaanum lubootaatiitu walta'ee wal marihatee bikka san dhaqa ture warri arraan tana bikka sanitti mul'ate guutuun isii warra mootummaadhaan walitti hidhata qabu guutuun isii warreen mootummaadhaan walitti hidhata qabu warreen mootummaarraa mindaa nyaatu jechuudha guutuun isii kanaaf ustaazichi sun waan akkasii jedhe ustaazichi sun maaliif deebisa akkasii sanii isinii kanne mootummaadhaatiitu isaan keessaan deebisaa isinii kanne jechuudha ammoo yoo namni lubbuun namaa ni duuti moo kam yoo du'aniis akkana jettanii gadduu hin qabdan gadduu hin qabdu akka ummata Tigraay kanatti mudhii ta'e hidhattee akka sharmuuxaatitti asiraa bobooyuu odoo hin taane akka waan duraan Oromoodhaan waa godhee beeytaniititti booyuu odoo hin taane adawwii fi gammachiisu odoo hin taane akka ijoollee Tigraay ilmaan Tigraay gootawwan isaanii dhabde kanatti cal jettanii mudhii teessan hidhattanii kan ol baatanii hin boonye kara qabsoodhaa fuula keessan deebisuu qabu ijoolleen Tigraay kan hayyootan isaanii gootawwan isaanii san dhabde takkittiin isii ol baatee hin boonye takkittiin isii ta ol baatee bochin jirtu okay hidhatteeti mudhii isii hidhattee qabsoorra jiran ammallee teenya harmalloonni asirra teessee si bochi harmallaan na alata okay ummata qabsoo hin feene isin ummata qabsoo hin feene ban qabsoo akka isin hin feene ni beeksistan ummata miidiyaa malee ija gurra hin qabne ummata hidhannoo hin feene hayyootan keenya duraan nutti himan dhagiya hayyootan duraan nutti himan okay mee dhagay waan hayyuun jee wanni je haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka ilmoo galtu ka Jeneraal Taaddasaa Birruu silaa dubarraa ka'anii nu harkanii maal manuun jedhan maa akkamiin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha gabrummaa nu jibbee gartanii namni Oromoo warraantan ka beekuus ni sirba kan beeknes ni sirba jechuudha bilisummaa jee sirba yaa Harargeefaa ilmaan harreedha Arsiifaa ilmaan harreedha bilisoomne warra jo siyaasaan akka malee deemtu Wushoj yoo gaafate kun hidhatte barsiisu beelaadha Shawaayyeefaa ilmaan Oromoo Oromiyaan gurguramaati jirti hatubbiin sun feenteen hin jirtu namni kun hatan hin beekne ni jira Oromiyaan biyya abbaa hin qabne dubbii teenumaatu kanneen hin ficcisiisu maaliif jennaan qabsoo wama ati jetteeni Oromoon hanganaa as geessee Abiyyi Ahmaduu jecha jaarraa abbaa gadaatiin aangoorra ol ba'ee taa'uudhatti jira jecha jaarraa abbaa gadaatiin Abiyyi Ahmad arraan tana aangoorratti ol ba'ee taa'uudhatti jira qabsoon opiidiyoon bidden jirtu pilaanni kun pilaana isaati nyaata lagadhuun irraan bitinii ittiin gurguriniin waan isin fiddanii miti waan hayyichi kun je rabbi rahmata haa godhuuf rabbi jannata haa kennuuf garuu Harargeen duudonni diqaalonni kun nama hayyuu akkanaa kana jecha isaa kana bikka ittiin goone okay
nilleen hidhanne walilleen hidhachiisne arsilleen tiivitti amantu okay isaan tiivitti amananii qabsoon isaanii tiiviidha hayyuu sila namni barbaadeeti achirra nuu kaayee hin kaayan gartanimi footoodhaa fi kana profaayila godhattee yaati garuu wallaamsheessuudhatti jirti jechuu arsii Harargeen gufu qabsoo ummata Oromoodhaatitti taatee jirti. Ummata kanaan akka Oromoodhaatitti Oromoodha jaanii isaan kana laaluun waan hin taane. Akkasumaan hin qaanfatanii hayyuulee bar hayyuu keenya yaanii barsanu. Hayyuu hamtu keeti hattuudha hundi isaaniiti hayyuuleen teessaniiti. Hayyuu jechuun hunoo kan qawwee nuudhee afaan illee nu barsiise hunoo. Kana hunoo hayyuun. Okay? Isin faayida takka hin qabdan. Faayida takka hin qabdan isinitti himuudhatti jirra. Ummata akkaataa itti silaa namni hiriira ba'uu fuuldura pilaanii hin godhin irraa tokko isin. Nam ummata guyyaa keessaa hirriiba irraa ka'ee Oromoon hundinuu hiriira nam lamaa bobo. Bar qabsoon nuti feenu qabsoo Oromoo miliyoona 50-60 bar. Manna kaachu. Oromoon akkamitti Jawaarii fi Baqqalee dhaabba. Bo haadhumanii haa maali yoo? Haadhumanii haa. Furmaataan dhufaa onumaatu yoo isaan dhuman. Hoggaasan Oromoon kharitti baati. Kharitti baata hoggaasan. As teessee akka beeraatitti booyoo odoon taane dhiiraa fi madhalaan kee teessee amaara kadhachuu odoon taane hoggaasan qooshaa tana bara hogga dhawan yookaan ni baatii yookaan hin baatu hoggaasan beeta. Hogga harka keessaa fudhattee dhiqattee booda gartee mi cuqqaaltee hogga keessee beeta jechuudha. Baate taanaan kharitti baate jechuudha. Buusuudhaaf nyaachuudhaaf ni taate jechuudha. Isin qooshaa dhoomtee hin baane tan akkamatti cufaatee suuraa tokko isin. Okay? Bar isin bar ummata bar hayyuu nuu dhiyeessuu didee bar usee taa'u bar. Gufuu ummata kanatti taatanii bar. Keessattuu TV'n OMN dha TV'n reef kaa'uun. Wannummaan Oromoo gabroomse tokko guddaan isa. Ifi ummata achirra deddeemu kolkolee. Okay? Isin kana jechuudha. Asii hattuun hundinuu profaayila kaayattee deddeemti. Dhugaa hogga isinitti himan gaattu jetti. Gantoonni isinii ummata afaan keessaa afaa hin qabne waa takka illee faayida takka hin qabne. Harargeen akka Harargeetitti yoo hiriira ba'uu feete Finfinneedhatti bahi. Finfinnee ol dhaqi. Wal guurra dhuutii Finfinnee dhaqi. Ganta keessa teessee ganta keessaa addunyaan si agartu hin jirtu. Arsiin akka arsii yoo sammuu qabaatte Finfinnee dhaqi. Shawaan akka shawaadhaatti yoo hiriira ba'uu feete Finfinnee bahi. Baalee akka Baaleetitti Finfinnee bahi. Okay? Jimma akka Jimmaatitti yoo hiriira ba'uu feete Finfinnee bahi. Shawaan bahi Finfinnee. Yohaan ganta keessa keenyeeti firii Jawaar Mohaammed. Firii Baqqalee Garbaa. Firii Shamshaddiin Xaahaa jenna yoo jette ni taphattaan siin jaan ni taphatta. Taphatti jirtaan siin jaan. Sigale addunyaan takka kasi bebeetu hin jiru. Guyyatti gandatti dhufanii si dhabamsiisuu danda'an. Guyyatti. Garuu yoo magaalaa Finfinneetitti baatan addunyaa hundaatiitu arka. Ummanni sunillee maneedhaati irraa ni bahan furmaanni tokko hin dhufa jechuudha. Isin ka Finfinnee sanuu hin dhayne. Asii Jawaar Mohaammed nama Amaara jidduudhatti hidhamee jiru. Dhaynee baafannee jechuun keessan haa kam. Akkamitti taati? Jawaar Mohaammed awwadaa itti hidhamee seetammoo. Arsii keessatti hidhamee seetammoo. Bikka Oromoon itti jirtutti hidhamee seetanii moo? Bar Finfinnee san Amaaraa jira bar guutuun Amaaraa bar. Yaa ummata tanaqa. Guutuu Finfinnee san bar wali qabamti yoo dheete malee nam tokko bar dhaquu hin danda'u bar ammaan tana. Yeroo amma keessa jiru tana.
akka OMN TV'n asirraa isinii daddabarsu kanaa miti dubbiin. Kuni TV hattuudhaati. Kuni TVdhaa miti OMN'n. Naatutu isinitti hima. Breaking news qofa isinitti hima bara. Daddacha. Jawaarfaan gaggabanii. Jawaarfaan break godhanii. Jawaarfaan deemuu hin dandeenye kana isinitti hima. We need solution. Waan tokkotti achi bahuudhaaf jechuudha. Kana feena malee nuti waan isin asirra tetteessanii qaqqaraatan tanaa miti waxi. Kan isin gabroomsuudhatti jiru, kan ammallee isin irratti hojjechuudhatti jiru OMN TV hojjettoota achi keessa jiran irraa tokko. Jaalattus jibbitus liqimsi. Kan akka isin Faraan Abdusalaam dhama'an Nookiyaan chaarjii fudhannee yookaan chaarjiidhaan hin hojjenne qabaatiidhaan hin dalenne kan dubbanne kasillee dubbisne kun ni jira moo hin jiruudhatti hin beekne kun ani kamitti jaartii isaatirra waa fudhatan jaabaran haaw akkamitti jaartii irra waa fudhata kun dhama'an isin kanaatiitu ummata gabrummaa jaalatu Oromoo jechuun ummata gabrummaa fedhu isin akka Oromoodhaatitti ummata gabrummaadhaan malee isinittuu filatee bara. Isinittuu filatee bara. Isin silaa ummata gabrummaa hin feene silaa taatanii gaafa namni tokko ka isiniin deemu isin harkaa mucucaatee kute nama bikka san buufachuu dandeessan ture. Asirra ol baatanii iyyuudhaa miti. Miidiyaa irraa qofa wanni ta'uudhaa miti. Tigree laalaa yaa akhi saba xiqqishaa. Tigreen akkamitti waa hunda qopheeffattee taa'uudhaaf jirte har'aan tana. Maalitti Tigreen Oromoo caaltee jaa? Tigreen hiriira hunda kooppii Oromoo irraa goote gaafa duraa sayyaammatteeti Oromoo tana. Oromoodhaa miire kan hiriira bahuudhaa fi kana kanaas bebbeekamu. Amaara silaa ofitti yaamtu. Hotta Oromoo nuuf isin tokko jettee Oromoo tana fitti as yaamte. Achi kasitti akkaataa itti Oromoon hiriira baatuu fi kana hunda akkaataa itti Oromoon hiriira baatuu fi kana hunda laaltee kooppii gootee Oromoon akkana muuziqaa banataniiti akkanatti utaalaniiti akkana wanni ja'anii sanis laaltee waan wanni Oromoodhaa kun lakki kun muuziqaan keenyaa miti. Muuziqaan keenyaa miti jettee Tigreen muuziqaa akkasi banatanii utaalan ta Oromoodhaa san firaachi baastee Khaan istaayila birootii fi kana Oromoo irraa fudhattee akkasi ciisanii kun nuti kanatti rakkoo keessa jirraa hidhamnee jirraa waan adda addaa taanee jirraa yaanii kooppii godhanii saniin hiriira bahanii addunyaa irratti dhibbeessisan jechuudha. Hoolayyiin Oromoodhaa garuu warri Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Kanadaa fi wanni tana hunda keessatti baatu ispiikara fudhattee daansii gooti. Beeran gurguddaan xuutmaazyaashaa takka uffattee hin beene tun hundinuu paanta labsaan maattaa qawullu taan xalaxxaloo haalachi ingirii vaayibireet godhaa barsanuu ummata hoolayyi hiriira rakkoo Oromoo ibsuudhaaf bahanii daansiidhaaf bahanii namni beeku hin jiru. Tigree laalaame Tigree laalaa Tigree takkittiin isiidhaa warreen akka Oromoodhaatitti hogga hiriira bahan daansii godhu hin jiru. Takkittiin isiidhaan jirtu. Bahan waan bahan ibsan seeraan gaggeeffatanii nama isaanii kadubbii beeku kadubbii isaanii san hawaasa irraa fuudhee bikka guddoo geessuu beeku fidaniiti miidiyaa biratti fidanii dhiyeessanii waa hunda irraa fuudhanii geessan jechuudha. Keenya kuni OMN ummata kun akkana jedhu tokko fidaa bara. Warra udduulilu yalaw. Warra kanaa kana fide achi darbeef. Nama silaa dubbii dubbatee Oromoo irraa waa hiikun fidu. Maaliif? Ni beeynare maaliif akkam finne? Maaliif akkam finne ni beeyna? Isin wal gaafadha. Isin wal gaafadha maaliif akkam finne? Isiniititu bilisummaa hin feene. Gabrummaadhaan maltan isin. Sigale gabrummaadhaan maltan.
hayyoottan keenya kan mana hidhaadhaa jijjiran kun hoolayyiileen tuni mana hidhaa san keessa du'oo odoon taane nyaachuu qaban ture. Nama silaa bikka isaanii san buufachuu qaban ture. Jawaar fi Baqqaleedhaa fi kanneen nama oota gar malee nama silaa bikka isaanii bu'uu nama kaayachuu qaban ture. Hin goone egaa nu malee waan ja'amaatii jira. Teenya malee waan ja'amaatii jira. Isinuu nu maleedhaa Wallaggaan nu malee jettanii barisin. Leeba. Namni sammuu qabu nama silaa bikka isaa buufata ture. Sigale Jawaar silaa nama aylii qabu silaa ta'e nama bikka isaa buufateeti Oromoodhaan wal barsiisa ture. Arra silaa yoo inni hidhamillee nama inni bikka isaa buufate santu isaaf falma. Akka Oromoolleen qabsooytu godha. Mana hidhaatirraa illee isa baasa jechuudha. Garuu hin goone. Jawaar keenya goota keenya marre hin jettan isin. Dogoggora isaa hin gartan. Jawaar waa takka illee hin goone. Maal hin godhini? Dogoggora fiitis walitti himaa. Walii sirreessaa deemu uummata hin beekne isin. Sigale uummata nama odoo hin qopheeffatin kute Amaarri kana arkee miila jalaa fuudhe. Okay? Warreen siyaasaadhaa warreen naftanyaadhaa kamtu mana hidhaa keessa jira. Kamtu jira? Isin gaanqaanfattaniiti Iskindir Naggaa faana jettanii bara. Iskindir Naggaa saahiba maammeedha. Saahiba maammee faadhaan Iskindir Naggaadhaatiitu hafeen jettan isin. Takkittiin ilmoon Amaaraa mana keessa hin jirtu. Iskindir Naggaadhaa nyaanni 4 kiiloo irraatti dhaqa. 4 kiiloo irraa. Isin galee? Kanneen Baqqalaan ilmoo isaatiif nama hin taane. Namni ilmoo isaatiif hin taane Itoophiyaa ummata Oromoodhaatiif hin ta'u. Jawaar nama ilmoo isaa daa'ima isaa saniif hin taane Oromoodhaaf hin ta'u yaaqi. Duutus bilaash ta'e tana dhabdaan siin jaan. Jawaaris taate Baqqaleedhaas taate. Warreen hin dhaliin hin dhalle isin hin jenna. Hin dhalle isin hin jenna. Ammoo namni ilmoo qabu ilmoo isaa dura bikka kanna. Nama ilmoo isaatiif hafeetiitu biyya san hambisuu danda'a. Baqqaleen nama ilmoo isaatiif hin ta'in ilmaan isaatiif hin ta'in kan akkamatti hin du'a jiru. Maal nu godha nuufoo? Maal nu godha? Jawaaroo ka daa'ima isaatii hin ta'in okay jaartillee numaatii miti. Jaartillee numaatii miti yoo isin lubbuun jiraatte itti dhaqa yoo isin hin jiraanne moo tabiraaf fuudha okay. Garuu daa'ima hoo? Daa'imaaf uyyaanne jechuudha Jawaar. Nama daa'ima isaatiif uyyaatiniitiitu isiniif yaada. Leelaa nagaraan lama alatti no. Waan mootummaadhaan wal quba qabanii jira. Waan nu dhooysanii jira. Waan nu dhooysanii jira jechuudha. Maaliif jennaan wanni siyaasaadhaa tun hin beekamtu. Seegalee wanni siyaasaa kun hin beekamtu. Ammoo nuti asii abaluu nyaata dhiisee jira. Nu echa nyaata dhaabe nuti Oromoo kaanee haa falmannu harka qullaa falmatta. Miidiyaa hin qabnu jechaa odoo jirru. Miidiyaan keenya miidiyaa reefkaati. Miidiyaa Oromoodhaan hidhadhu ja'uu miti odoo jennu. Wallagga Barboo amata lameen san odoo Jawaarfaan naggaan biyya keessa odoo taa'uu jiranii. Ka Jawaarfaan takka sagalee hin tahiniif. Kan OMN TV reefkaa kun sagalee hin tahiniif. Wallagga waggaa lama guutuu akkasitti dhoomaa gudeedamaa ajjeefamaa fannifamaa. Qawweesii hidhattee kabajamtee ustee taa'uudhatti jirti bara mallee. Kabajamtee jechuudha. Isin asii Baqqaleedhaa fi Jawaar jecha boochan jechuudha. Yakharabbeeta bookum. Dandeessan taanaan deemtanii hidhattu. Deemtanii hidhachu. Akka Wallaggaa fi Walloodhaatitti hidhachu. Yookaan kaan
qushashni hundinuu ol baatee wanni bobboochuuf hin jiru. Zaahirin sitti himaan hin jiru. Siitaati deemtee hidhachuu. Jawaar nama ilmoo isaatiif hin ta'ine daa'ima isaatiif hin taane Jawaar. Musnaafii miti waa takka illee naaf hin godhin. Kan na fakkaatuuf waa takka illee hin godhin namni daa'ima isaatiif hin godhin. Ani akka Oromoodhaatitti naaf hidhamee maal laa godhaan? Dura daa'ima isaatiif hafuudha qaba. Akka daa'imni isaa sun abbaa je'uun. Okay? Daa'ima isaatiif hafuudha qaba. Akkamatti kaatanii goota keenyaan nurraa hidhame goonni keessan nama if duuba arku ta'uudha qaba. Nama akka gaalaatitti kana deemu odoo hin taane gaallinuu diina isaa ka isa duuba arku ka isa duuba jiru miilaan dhiitii ajjeesa. Miilaan dhee ajjeesa gaallinuu jechuudha. Garuu warra islaamaa nuti hogganoota keenya maarree keenya yennuu kun warra if duuba nagarre warra teenya malee jiru warra bikka bu'aa nama itti aanullee hin kaayatin jechuudha. Arra silaa Jawaar histii qabaachuu baate Baqqaleen faan silaa histii qabaachuu baatanii nama tokko bikka bu'aa isaanii silaa kaayatanii Jawaar silaa irraan tan awwala loo kaayate tun hundinuu dhuftu. OMN TV'n silaa irra miidiyaa reef kan ta'u jechuudha. Media breaking news qofa hin ta'u. Dhugaa jirtutu tana. Inni hadhoo itti garuu fudhadha. Isin gaa wal faarsuudha beeytaniiti. Wal boochisudha beeytaniiti. Taraa bataraa maharrabuun iyyata qabaabalaachuu haalta sun gidi. Ka isinirraa goggoo'isu hin jiru. Ol seenaa jaati wal boochisa. Eega lubbuun namaa baate warra booyuu fedhu isiniiti. Naftanyaa. Okay? Ammoo OMN namicha reenjara uffisanii khoofee atti keessanii gaafa wanni rabshaan adda addaa uumamte gaafa Oromoo rakkatte waan fiddan san dhiisa hattu akka keessanii. Namicha dhamaa akka keessanii san dhiisa. Hin fidinaa nutti. Live irraa haasa'u jira malee dirree lolaati irraa nama taa'ee wanni godhaa jiruu miti. Maal nu godha san reenjara uffatee dhufe huccuu waraanaa uffatee dhufe live seenee haasa'u malee dirree waraanaa dhaabbatee wanni godhu jira seetanii kasanii deddeemaa ooltan. Eenyutti sodaachisuudhaaf. Nuti hafeenu nama nagayaa nama Oromoodhaaf yaadu feena. Wal faarsaa garuu isin wanni beeytan tanaati wal faarsaa.